Inisheetivii hojii namoomaa manneen namoota harka qalleeyyii haaromsuuf Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad labsan hordofuun itti waamamni isaa Biiroo Geejjiba Magaalaa Finfinneef kan ta'e abbaan taayitaa eeyyamaa fi to'annoo konkolaataa fi konkolaachisaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti mana jireenyaa maanguddoo Niqoodimoos Taklatsaadiq haareessuu kan eegale caamsaa 17 bara 2015 ture. Mana kana qoyi gwadargi tasseeni mana kana. Abbaan taayitichaa akkuma mana obbo Niqoodimoos manneen jireenyaa namoota harka qalleeyyii 10 haaromsuuf kutaa magaalaa Gullalleetti hojii tola ooltummaa jalqabsiise keessaa mana 8 xumuruun guyyaa har'aa fayyadamtoota harkaan gaheera. Abbaa carraa kan ta'an obbo Niqoodimoos Taklatsaadiq yeroo sana manni jireenyaa keessa jiraachaa turan jijjiguun yeroo gannaa bokkaa fi lolaa seensisuun qormaata jireenyaa ulfaataa keessa akka turan isaan dirqisiisuu yaadatu. Manni kun inimmisaayyuu. Oggaaja inimmisa manni kun. Manni kun inimmisaayyuu bakka irroobaa inimmisaa makaraadha. Oggaashaan muluu makaraadha. Bakka saafaan danaqqana. Saafaan jala godha jechuu kiyya. Saafaan jala godha manni inimmisa manni kun. Har'a garuu tumsa abbaa taayitichaatiin manni jireenyaa isaanii haala gaariin haaromfamee fi furtuu isaanii kabajaan fudhataniiru. Furtuu mana haaraa isaanii fudhachuu isaanitti gammachuu itti dhagahame ibsaniiru. Mana shaggaa na ijaaranii waan isaanii haa eegu. Warada tokkoo fi akka Gullallee kila katama waan isaanii haa eegu isaantu na ijaare. Ahun isaan masgaana nan kenna. Ollaa maanguddoo Niqoodimoos kan taate aaddee Warqee Asaffaan rakkoo obbo Niqoodimoos kana dura dabarsaniif ragaa ba'uun mana isaaniif haaromfametti gammachuu qabdu ibsiteetti. Jechuun ergan aan dhufee gullaaluu kana mana isaanii baay'ee jijjigaa ture. Manninis ni dhimmisaa. Bara dheeraa garuu rakkoo keessa ture. Manni isaa kana bareedee tolee arginaan akkuma ifittiin gammade garuu. Jechuun akkuma abbaa kiyyaati hiree abbaa kiyyaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu waan gammachuun qaba sanitti. Hoogganaan Biiroo Geejjibaa magaalaa Finfinnee obbo Mitikuu Asmaaran rakkoo lammiilee harka qalleeyyii gadi buunee furuuf hojiin tola ooltummaa hojjennu kana caalaa cimee itti fufaa jedhaniiru. በዚህ በጀት ዓመት ባለፈው ከሁለት ወር በፊት ታስታውሱ ከሆነ ወደ 10 ቤቶችን እንገነባለን ብለን ማስጀመራችን ይታወቃል። ያው ቃላችንን ጠብቀን ዛሬም እዚህ ማድረሳችን bara baajataa kana keessatti ji'ootan lamaan dura manneen 10 ni hojjisiisna jennee hojii tola ooltummaa jalqabuun keenya ni yaadatama. Kanaanis waadaa keenya eegnee har'a kanarra qaqqabsiisneerra. Dabalataanis manneen 6 kutaa magaalaa Qilqoositti hojjechaa jirra. Kanaaf yeroo itti aanu keessatti biiroon geejjibaa manneen kana haaromsuu qofa osoo hin taane hojiilee meeshaa manaa guutuus ni hojjeta. Walumaa galatti hojiin tola ooltummaa hojjennu cimee itti fufa. Daayiriktarri abbaa taayitaa eeyyamaa fi to'annoo konkolaataa fi konkolaachisaa magaalaa Finfinnee obbo Fireew Damissee namoota rakkatan gargaaruun waan hunda caalaa jireenya dhala namaatiif dhimma hiikaa guddaa qabudha jedhaniiru. ሰውን መርዳት ሰውን ማገዝ ከምንም በላይ የህሊና እርካታን የሚሰጥ nama gargaaruun nama deggeruun hunda caalaa gammachuu kan namaa kennuudha. Hojiin kun imala keenya yeroo taanu keessatti namoota qabannee deemuuf kan nu gargaaruudha. Hojiin haaromsa manaa amma hojjenne baay'ee kan nama boonsu miti, garuu rakkoo namoota lamaa furuun waan guddaadha. Abbaan taayitichaa hojii tola ooltummaa ganna bara kanaatiin manneen jireenyaa harka qalleeyyii 10 baasii birrii miiliyoona 2 oliin kutaa magaalaa Gullalleetti ji'oota 2 keessatti haaromsuun jiraattotaaf dabarsee kenneera.